Hooggansa ilmaan abbaa gadaatiini. Hooggansa ilmaan abbaa gadaatiini. Biyyiin guddataa tumsa mataatiini. Biyyiin guddataa. Daawwattoota kiyyaa koomentii naa kennameen tokkomee silaa iddoo san nu barsiiftee kan jedhamuun naa kenname. Akkamitti egaa faayila keenya kana kaayyenne yookaan ekspoortii godhame eessa jala deemneeti argachuu dandeenyaa, yeroo biraatiifis nama biraatiifis akkamitti erga seeftee argachuu dandeenyaa kajuutu koomentiin nagee. Inni sunis hordoftoota kiyya iddoo faayilli keessan jiru deemtaniiti maay faayil kajuu ani amma as keessa jira zeen maay faayil kajuu kana maaliin gaa intu waa jechuudha. Gaafaan tuqee akkana naa fida isinis akkaatuma saniini isinii fiduu qabaa jechuudha. Zeen wanni godhamuu qabu asiin gaafaan as galu iddoon kun sii dhufuu qaba. Internal storage keessa galuu qabda jechuudha. Gaafaan internal storage keessa galee iddoo kamiin dhufa Android kajuu kana dhufuun qabaa jechuudha. Zeen eegaan kana dhufee isa kanas al takkaniin tuqaa waa sadiitu as jala jira. Daataa kajuu, miidiyaa kajuu fi OOP kajuu jira. As duratti yoo ilaaltan taate jarri lameen kun maaliin mul'atan jechuudha. With only show computer akkuma jennee waliin ilaalaa turre sanitti. Zeen ani amma isa keessaan dhufa miidiyaa kajuu kana maal godhuun qaba? As tuquun qabaa jechuudha. Gaafana dhufee miidiyaa tuqaa faayiloota dila kanaatu akkana jira. Itoophiyaan maal ani ammoo NP kajau faayila kiyya ta'uu qabaa jechuudha. Yeruma maraa'u NP jala deemtanii .com software SW mappis kan jiru jala deemtee san tuquu qabdaa jechuudha. Zeen gaafaan tuqee akkana naa fida. Waa sagalimoo akkas jira faayila jala ekspoortii jira, impoortii jira, maappii jira, footoo jira, piroojeektii jira, raawudaataa jira, teempii jira, teempireetii jira jechuudha. Zeen ani amma warreen ekspoortii goote ekspoortii jalaa as tuyxee ekspoortii jettaan akkana jira. Zeen faayilli kiyya eessa jala jira? Qarsaa watar kolleekshin kan jiru barbaadeen kanneen kan tireeringii itti godhaa turre jechuudha. Zeen faayilli yeroo saniitis hin baduu jechuudha. Akkanumatti eega uumamee taa'aa jechuudha. Zeen isa kana al takka maaliin godha? Gatiin gaariitti akka na qaqqabuun qabaa jechuudha. Al takka akka qaqqabuun qabaa. Isaanowwan as jala jiran kun dhufuu qabanii jechuudha. Isaanowwan as jala jiran kun fakkeenyaaf muuvii jira, kooppii jira, sheerii jira, diilleetii jira, moorii jira. Ani ammoo kamiin godhadha? Sheer kajuu kana maal godhuun qaba jechuudha? Tuquun qabaa jechuudha. Zeen akkuma kareefuu sheer gaafa gootu si gaafataa jechuudha. Eenyuuf ergitaa jee zeen ichi booda teelegiraama kee maal kee filattee erguu dandeessaa jechuudha. Zeen kan piroojeektiidhaan seef gootee yeruma san sheer jetteeni kan gootee eessatti argamaa kaja'u zeen as dhufneeti eessa jala dheenaa piroojeektii kaja'u kana jala deemnaa jechuudha. Zeen as gaafaan tuqu maal naa fidee jechuudha? Qarsaa watar kolleekshinii naa fidee jechuudha. Isaan lachuu faayila mataa isaanii katti uummatan qabanii jechuudha. Gaafa onlaayina araddaan takka onlaayinii dalagee sheer gootes asiin sii dhufaa jechuudha. Kun kan sheeriidha. Daayireektii kee ergite piroojeektiin kee as jalatti galmaawaa jechuudha. Garuu immoo ekspoortii kan goote faayilli kophatti ekspoortii jalaa argachuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyya ani fixadhee yoo ammas koomentii qabaattan akkasuma koomentii na gootanii na quunnamuu dandeessanii yoo iddoo sanitti ispeeshaal keezii yookaan keeziin addaa aappii kanarratti yoo hojii hanga ammaa ilaalle kanarratti isin mudatte na quunnamuu dandeessanii horaa bulaa nageenyaa jiraadhaa. Hojiin ammoo hojii gaarii hojii bareedduu akka isinirraa
guddinni keenya akka isin boonsitan isin abdanna. Kanaafuu boonsuu qabdaniis dirqama lammummaas. Kanaafuu jabaadhaa xiyyeeffannoo guddaa itti kennaa dandarabummaa dhiisaa. Saniifuu kanumaan dhaammadhaa. Nagayaan naa